Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennataa jiru jechuun mootummaa yoo ibsu ABO-WBO'n ammoo soba akka ta'e itti caqase. Tibbana mootummaan Itoophiyaa Hora Guduruu Wallaggaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen lakkoofsaan 160 ta'an meeshaa hiikkatanii harka kennataa akka jiran gabaaseera. Akka ibsa miidiyaalee mootummaatti miseensonni WBO kunneen harka kennatan gama kaaniin ammoo kara nagaa galanii jedha. Ibsa wallaa takka harka kennatan takka ammoo kara nagaa galan jedhu kanaan miidiyaaleen mootummaa alaan irraa dubbataa turanis WBO'n dubbii kana soba taasiseera. Godinichatti ji'a tokko as hidhattoonni WBO kanneen 160 ta'an meeshaa isaanii hiikkatanii mootummaatti harka kennataniiru ka jedhan bulchaan godinichaa obbo Mirreessaa fiixee hangam waraanni mootummaa Itoophiyaa Hora Guduruu Wallaggaa keessatti jabaataa akka jiru ibsaniiru. Dhiyeenya godinicha keessa socho'aa akka turee fi garee tokko hoogganaa akka ture kan himan bakka daabdii isaa meeshaa isaa hiikkachuun galuun ibsamee ture. Bulchaan godinichaa obbo Mirreessaa fiixee ji'a tokkoon dura kagalee gareen fakkadaatii kan amma galee garee yaaddessaati jechuun miidiyaaleef yaada isaanii laataniiru. Obbo Mirreessaan waggoota 2 fi 3 darban waamicha mootummaa dhaga'uun hidhattoonni hedduun gara qabsoo nagaatti deebi'aa jiru jedhan. Faallaa gabaasa kanaa ABO-WBO'n ammoo mootummaan warra ofii bobbaasee fi rakkoo naamusaan hirrifaman galchaa jira jechuun karaa gorsaa ajajaa olaanaa ABO-WBO obbo Jireenyaa Guddataa ifoomseera. Godinaalee Hora Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti yeroo dheeraaf uummata hiraarsaa akka turanii fi haleellaa faannoof akka saaxilamu taasisan gareen hidhattoota fakkadaa abdii isaan durfaman galuu itti fufuu isaanii gabaasa kana keessatti akeekame. Kanaan dura fakkadaa abdii isaa yeroo lammaffaaf mootummaatti galuun kan ibsame ammas gareen isa jalatti socho'aa turee fi jaal yaaddessaan hoogganamu galuu kominikeeshiniin godina Hora Guduruu Wallaggaas gabaaseera. Dhimma kanarratti yaada isaanii dochowaleef kan kennan gorsaan olaanaa ABO-WBO obbo Jireenyaa Guddataa mootummaan warruma ofii bobbaasee deebisee galchataa jira jedhan. Kana malees kanneen faayidaan gooman akkasumas naamusaan waraana keessaa hirrifaman sossobuun galchee akka waan WBO'n galeetti fakkeessa jechuun diraamaa sirnichaa saaxilaniiru. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ammoo hidhattoonni kunneen waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholiin siiqqee taasisaniin galuu himan. Kana malees mootummaan warra sanyii nagaasaa wajjin galeef leenjii kennee hojiitti bobbaasuun haamilee itti uumee galaa jiru jedhan. Dhugaan jiru garuu faallaa kana akka ta'e himameera. Ijoolleen sanyii nagaasaa wajjin galan keessaa walakkaadhaa ol mana hidhaatti hiraarfamaa akka jiranii fi kaan ammoo ajjeefamuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa tokko ni gabaasu. Oduu keenya itti aanuun bulchiinsa Ahmed jalatti yakki guddaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu waldaan hawaasa Oromoo Albaartaa Kaabaa beeksiseera. Biyya Kanaadaatti kan argamu waldaan hawaasa Oromoo Albaartaa Kaabaa xalayaa miseensota paarlaamaaf barreesseen yeroo xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa wal waraansaawwan gurguddoo addunyaa kana irra jiraniin qabamee jiru kanatti mootummaan Ahmed uummata Oromoo irratti ajjeechaa jumlaa dabalatee yakkoota hamoo raawwataa jira jechuu OMN gabaaseera. Mootummaan Ahmed naannolee ollaa waliin ta'uun uummata Oromoo irratti yakkoota garaa garaa raawwachuu kan eeru xalayaan kun faannoo fi humnoota babal'ifannaa lafaa irratti bobba'an biraatiin ajjeechaan jumlaa, saamichi, mancaatiin qabeenyaa fi yakkoonni biroon uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu ibsee jira. Yakkoonni kunneen qaamolee kanneen uummata irratti raawwatame beekamtummaa mootummaa federaalaa, naannolee Oromiyaa, Amhaaraa fi naannolee biroo qooda qabaniin ta'uu waldaan hawaasa Oromoo Albaartaa Kaabaa himee jira. Yakkoonni kunneen raawwataman godinaalee Wallaggaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Hararge Bahaa, Hararge Lixaa, Boorana, Baalee, magaalaa Dirree Dhaawaa fi godina addaa saba Oromoo Walloo akkasumas bakkeewwan birootti ta'uu isaa ibseera. Bakkoota kanneenitti humnoonni mootummoota naannolee ollaa fi hidhattoonni mootummaan dhoksaan deeggaruu irraa deddeebiin lubbuu namoota nagaa gara jabeenyaan dabarsuu, gocha suukanneessaa biroo raawwachuu, qe'ee jiraattotaa gubanii barbadeessuu, qabeenya uummataa saamuu fi uummata jumulaan buqqaasuutti jiru jechuu waldichi akeeke. Uummanni qe'ee isaa akka tiksuu fi haleellaa humnoota kanneenii akka ittisuu qabu kan eere xalayaan waldaa hawaasa Oromoo Albaartaa Kaabaa hawaasni addunyaa uummata Oromoo cinaa akka dhaabbatu waamicha dhiyeesseera. Yakki kun uummata irraa akka dhaabbatu mootummaan Kanaadaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa isaa jabeessuu akka qabus waldaan hawaasa Oromoo Albaartaa Kaabaa gaafatee jira. Oduu keenya itti aanuun yeroo haalli jiruu fi jireenya uummatatti bitaa galetti mootummaan qaala'insa jireenyaa gadi bu'aa akka jirutti ibseera. Rakkoo olaanaa uummanni furachuuf rakkataa jiru keessaa tokko ka ta'e
qaala'insa jireenyaa olaanaa ta'e wayita jirutti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa qaala'insi gadi bu'aa jira jechuun ibseera. Ibsi baankii biyyaalessaa kun dhugaa qabatamaa jiru ilaalcha keessa kan hin galchine gabaasa siyaasa qajeelchuuf haasa'amedha jechuun qeeqameera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhuma ji'a gayyaa bara 2025tti qaala'insi jireenyaa waggaa biyyattii gara 13.6 gadi bu'u gamaagama taasiseen bira ga'uu walga'ii afuraffaa koree imaammata maallaqaa taasisaniin booda ibsa kaleessa fulbaana 29 bara 2025 baheen ifoomseera. Gatiin dhiyeessii nyaataan wal qabatanii waggaa tokko dura waggaatti 18.8 dabalaa turuu ibsuun dhuma ji'a gayyaa bara 2025tti gatiin dhiyeessii nyaataan wal qabatanii 12.7 qofaan dabalaa jiraachuu ibseera. Qaala'insi jireenyaa gadi bu'uun isaa imaammata maallaqaa cimaa, oomishtummaa qonnaa fooyya'aa fi tarkaanfiiwwan bulchiinsaa mootummaan gatii tasgabbeessuuf fudhateen kan deeggarame ta'uu koreen imaammata maallaqa baankichaa beeksiseera. Faallaa kanaan gatiin meeshaalee nyaataan wal hin qabanne dabalii agarsiisuun 15.1 ga'uu gabaasuun kunis dabaliin sharafaa haga ta'e dhiibbaa waan geesseefi jedhe. Dhugaa qabatamaan jiru garuu yeroo ammaatti gatii oomisha qonnaa gadi buusuun gatii shaqaxaa haalaan ol ka'uutu himamaa jira. Dhiibbaa mootummaan qonnaan bultoota irraan ga'aa jiru jechuun qeeqameera. Gama biraatiin daangaa naqaa haga liqeessuu baankilee kana dura 18 ture fulbaana bara kanaa irraa eegalee guutummaatti ni ka'a jedhamee yaadamaa turus ka'uu dhiisuun gara 24 qofatti ol ka'uu isaa ibsameera. Kanaanis baankileen kanaan dura liqeessan dabalataan 24 isaa liqeessanii dabalanii liqeessuu danda'u jedhame. Tarkaanfiin kun tasgabbii faayinaansii eegaa amma baankileen liqeessuu danda'an ol kaasuuf fayyada jechuun gabaasichi ibseera. Dhalli 15 ta'e akka turu kan ifoomse baankichi dhalli kuufamaa fi liqaas kan hin jijjiiramne ta'uu ibseera. Akka walii galaatti godinni dinagdee mallattoolee gaarii mul'isaa jiraachuu kan ibse yoo ta'u, oomishni qonnaa bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu, oomishni industirii guddachuu fi galiin alergii bunaa fi warqee irraa argamu olaanaa ta'uu isaa himeera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa akka isaa jedhu malee dhaabbileen idil addunyaa hedduun garuu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessa hammaataa akka jiru cimsanii dubbatu. Oduu keenya itti aanuun Tplf miidiyaa Tigraayitti qoodinsa labsuu irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadate gaazexeessitoonni mirga pireesii danqaa jedhu. Paartiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay Tplf miidiyaa qoodinsa labsuu fi ajandaa diinaa tamsaasuu irratti tarkaanfii duubatti hin deebine fudhachuuf murteesseera jedhe. Kun ammoo gaazexeessitootaa fi abbootii miidiyaa naannichaa sodaa keessa galcheera. Akeekkachiisni kun kan kenname torban darbe magaalaa Mekkelleetti yeroo Tplf fi gaazexeessitoota waliin mari'atanitti gaafatamtu waajjira paartii Tplf Aadde Tplf Gebremichael wayita ibsa kennanitti ture. Aadde Tplf miidiyaa maqaa eeruu baatanis hiriira waraanaaf waamicha godhuu fi garee amanamummaa dhabeef afaan fajjii godhu jechuun miidiyaa tokko balaaleffattee turte. Isheen akka himteetti paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay fi raayyaan waraanaa gocha akkanaa irratti tarkaanfii fudhachuuf walii galuu isaanii murteeffachuu ibsiteetti. Miidiyaan Tigraay keessatti wal mormii paartilee keessa seenee jira ka jette Aadde Tplf hayyoota, beektota, qaamoleen siyaasaa fi namoota miidiyaa irratti beekamtii qaban qeeqaa turte. Namoonni tokko dhalattoota Tigraay jechuun shakkii keessa kan nama galchuudha jette. Akeekkachiisa si'achi dhimmi nuti obsinuuf hin jiru jedhus kenniteetti. Hooggantoonni miidiyaa dhuunfaa ammoo jechoonni kun mirga miidiyaa irratti balaa akka fiduu danda'udha jechuun yaaddoo qaban ibsan. Gulaalaa fi hojii gaggeessaa olaanaa miidiyaa TBS Abey jecha sodaa hin qabnu jedhu kun mirga miidiyaa irratti akeekkachiisa hamaadha jedhe. Immoo gaazexeessitoota uguruu fi miidiyaa hunda afaan qabachiisuuf hawwii qaban agarsiisa. Kanaaf gaazexeessitoonni tajaajila isaanii irratti sodaa, doorsisaa fi waltajjii uummataa irraa uguramaa jiraachaa jiru jedhe. Daarektarri miidiyaa Laazaa Tigraay Barakat Mokonnon marii kana irratti kan hirmaate yommuu ta'u, haala akkanaa keessatti gaazexeessitoonni bilisaan hojii isaanii hojjechuuf cimaa fi rakkisaa taasisaa jedhe. Miidiyaan uummataaf odeeffannoo kennuu qaba malee sagalee siyaasaaf hojjechuu hin qabanii jedhe. Laazaan erga jechoonni sun dubbatamanii booda uggura seera qabeessa hin mudanne ta'us Barakat garuu gaazexeessitoonni gama intarneetiin xiyyeeffatamuu ibse. Dabaluunis tokkummaan miidiyaa bilisaan afaan qabachiisuuf hin dhufu kan dhufuu danda'u haasawaa iftoominaa fi amanamummaadhaan malee jechuun hime. Yaaddoon miidiyaa Tigraay keessatti haaraa miti. Bitootessa bara 2023 Addis Istaandardii gaazexeessitoonni hedduun kan miidiyaa Dimtsi Wayyaanee miidiyaa Tplf dhuunfatame magaalaa Mekkelleetti argamu
hojii isaanii irraa ugguramuu isaanii gabaasee ture. Kanaan wal qabatee dhimmoota garaa garaa kanneen akka bilisummaa gulaalaa irratti uggurri kaa'amu, hoggansi kutaa oduu garee paartii waliin hidhata qabu jedhamu, akkasumas sagantaalee yeroo barbaachisaa ta'e ajaja abbootii paartiitiin haqamuu danda'u jedhamaniin komii ka'ee of keessatti qabatu ture. Gaazexeessitoonni ammoo fayyadamni miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii irratti daangaa cimaan yookaas qoqqobbiin kaa'amus qeeqaniiru. Oduu keenya dhumaatiin Masiriin dhimma hidha haaromsaa guddicha gara muummee mana murtii idil-addunyaatti geessaa jette. Dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti dhaadachaa akka turte Masiriin Itoophiyaa mana murtii idil-addunyaatti dhiyeessaa jetteetti. Ministeerri dhimma alaa Masirii Badir Abdallaatiin dhibbana koree UN irratti yoo dubbatan Itoophiyaan lubbuu miliyoonota biyyoota yaa Abbayyaa irra jiran lama balaarra buusteetti jechuun dubbataniiru. Ministeerichi Sudaanii fi Masiriin eeran Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guutuun waan Masiriin mirga ishee dagatteetti fakkaateera jedhan. Itoophiyaan walii galtee dhaabbataa tokkorra osoo hin ga'in murtee ofii isheen hidhicha bishaaniin guutte jechuun himataniiru. Dubbiin ministirichaa erga Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha waggaa 14f ijaarsaa turte sirna waan eebbisiiftee booda dhaga'ame. Itoophiyaan imaammata gartokkee hojiirra oolchuun gaanfa Afrikaa fi biyyoota baay'aa Abbayyaa jeeqaa jirti jedhan. Masiriin biyyoota yaa laga Abbayyaa qooddatan waliin hariiroo cimaa uumuuf hojjechaa turte, misooma waloos ni deeggarti, lagni Naayil madda badhaadhummaa fi guddina hunda keenyaati jechuun ibsan. Itoophiyaan garuu seera idil-addunyaa cabsuu filattee waliigaltee waloo malee ofumaaf imaammata gaanfa Afrikaa fi biyyoota baha Naayil jeequu hordoftee jedhan. Guyyaa Itoophiyaan hidha kana eebbisiiftu Masiriin tarkaanfii seeraan alaa Itoophiyaan fudhatte jechuun xalayaa tokko mana maree nageenyaa UN'if galchiteetti. Itoophiyaanis laga Abbayyaa 85 akka gumaachitu himuun akkuma Masiriin hidha kana irraa fayyadamtu hidha haaromsaa irraa humna ibsaa fi misoomaaf fayyadamuuf mirga guutuu akka qabdu ibsiteetti. Itoophiyaan ammoo ibsaa karaa raayyaa ittisa biyyaatiif bana baasteen faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf qophii ta'uu ishee himteetti. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.